Bulchiinsi magaalaa Finfinnee rakkoo hawaasaa akkasumas gaaffii jiraattota magaalattii furuudhaaf piroojektota garaagaraa ijaarsisaatiin kan jiru. Kana keessaa piroojeektiin ijaarsa daandii irratti raawwatamu isa tokkodha. Yeroo ammaa kanas piroojeektii daandii ijaarsaa xumurame naannoo Magganaanyaatii gara Boolee geessu birattidha kan argamnu jechuudha. Piroojeektiin kun ijaaramee xumuramuun isaa kanaan dura yaa'insa tiraafikaa irratti rakkoo asitti mudachaa ture kan isaanii fure ta'uu jiraattotni naannoo kanaa nutti himaniitiin kan jiran. ይሄ መንገድ ከዚህ በፊት በተለያየ ለስራ አጋጣሚ ይመላለስበታል። ዳንዲ ከነራ ዲማ ሆጂፍ ደደቢአን ቱሬ ባዬ ረክሳዳ ያኢንስ ትራፊካ ኑድብሰ ቱሬ መናየሙን በኡ ዋይ ዳንዲ ከናቱ ነው ያደሳ አመገሩ የሮ ገባባ ኬሰት በከ በርባን ገአ ጅራ ህብረተሰቡ ይቸገር ነበር አቧራው ናኖን ኩን ዱኬ ሰበበ ቱሬፍ ረኮፍ ሳጥለማ ቱሬ ዳንዲ ጉባት የሮ ከጉብዳ አማ ዳንዲ አማያውን ጃራሜራ ሆጂ ነመ ቦንሱዳ Piroojeektiiwwan daandii magaalattii keessatti ijaaramuun tajaajila abbanaa ta'an keessaa inni tokko daandii addabaabaayii Pushkinii haga Gootaraatti ijaarame yoo ta'u, namoonni naannoo daandii kanaa jiraatan daandichi rakkinaalee kanaan dura geejjiba irratti isaan mudachaa ture kan isaaniif fure ta'uu ibsaniiru. Karaan kun karaa guddaa gara Qeeraattis baasu asiin Saarbeetitti baasuudha waan ta'eef nuyi manni hojii keenya illee asuma karaa baay'ee rakkisaa fi makiinaa walitti baay'atee deemuun rakkisaallee ture. Amma garuu daandiin kun edda hojjetame konkolaataan akka barbaadettis deema namillee akka barbaadettis deema baay'ee rakkoo hiikeera. Rakkoon kanaan dura ture daandiin kun akkuma beekamu daandii yeroo dheeraa turedha. Daandiin caccabaadha ture karaan baay'ee rakkisaa ture. Tiraanspoortiinis konkolaataan manaallee konkolaataan biiroollee kanarra yeroo deddeebi'u baay'ee rakkachaa turre. Amma garuu daandiin kun hojjetameera. Waashaallee qaba. Waashaa keessa ba'ee deemu qaba. Irra keessaan konkolaataan hin darbaa. Jalas konkolaataan hin darbaa. Gaarii namoonni yaada isaanii eemmaniif kennan kunneen piroojektotni daandii magaalattii keessatti ijaaraman magaalattiif miidhagina kan dabale ta'uu himanii sochiin daldalas akka fooyya'u taasiseeraa jedhan. Naannoo kanaa fi bareedina addaa uumeera. Baay'ee guddaadha. Keessumaa daldaltoonni iddoo kanatti daldalan gara daandii asfaaltii kanatti ba'anii dukaana babal'aatu babbaname. Baay'ee hojii gaariillee uumeera. Hojii dhabootaaf illee hojii baay'ee gaarii uumeera jechuuf hin danda'ama. Karaa biraa immoo bareedina naannoo kanaaf jijjiirama guddaa fideera. ህዝቡ መጠበቅ አለበት። ኡመኒ ቀቤኛ ከነ ኤጉ ቀባ ሞቱማን ፋይዳ ሐዋሳቲፍ ኢጃራ ሐዋስኒ ከነ ውበቴ ኤጉ ቀባ ሆጂን ሆጀተማ ጅሩስ ጋሪዳ ገሩ መለቶሌን ትራፊካ ዳንዲቻratti ጉተሙ ቀቡ ዱጋ ዱባቹዳፍ ዳንዲን ኩን erga hojjetame suuqiin garaagaraa banameera. Dur markaatoo deemnee kan mi'a wayii tokko tokko bitannu har'a taappiisarii makiinaatiif illee iddoo kana dhaabbannee itti fayyadamaa jirra. Naannoo kanarra jiru kan ijaarsa manaatiif barbaachisan wantoota adda addaa kana kan markaatoodhaan illee argachaa jirra. Maaliif bu'aansaa daandiin waan hojjetamee fi miidhagina magaalaa dabaluu irratti waashaan suni baay'ee bareedina addaa qaba. Keessumatti tuulaayetiin isaa yeroo hundumaa ifa ta'e bareedina addaa qaba. Bakka biyyuma biraa keessa waan deemte fakkaata malee biyya Itoophiyaa keessa waan jirtu sitti fakkaatu bareedaadha baay'ee. Daayirektarri itti aanaa abbaa taayitaa daandiiwwanii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Luleena bulchiinsi magaalattii rakkoo daandii irratti mul'atu furuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu himaniiru. Baatii jahaan darbanittis daandiiwwan haaraa kiiloomeetirri 88 ol akka ijaaraman ibsan. Daandiiwwan haaraa ijaaruu keessatti karoorri nuti ji'a keessatti qabanne gara kiiloomeetira 90 ture. Gosa daandiiwwan garaagaraa kiiloomeetira 88.84 karooraaf yeroo waliin madaallu gara parsantii 99 dalagnee jirra jechuudha. Daandiiwwan sababa adda addaatiin miidhaan irra ga'e karoorri keenya gara kiiloomeetira 374 ture. Kan dalagne garuu kiiloomeetira 467 hojiiwwan amma kaasne ijaarsa dabalatee hojii suphaa garaagaraa dabalatee gara birrii biliyoona 7 ol ji'a jaan darban kan keessatti baasii ta'eera jechuudha. Hojii kana karoora ol akka dalagnu keessatti shoorri kantiibaan magaalaa deeggarsa isaan nu godhanillee deeggarsa salphaa miti.